Kabajamuuf jaallatamoo barattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Barnoota keenya kutaa 27ffaatiin jecha qubee dachaa afaan Oromoo of keessaatii qabu kan waliin ilaallu ta'a. Jechoonni as iskiriinii irratti barreeffamanii jiran kuni hundumti isaaniiyyuu qubee dachaa kan of keessaatii qabanii haaluma kanaan akkuma isin asirratti argitanii isa kana kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni chaanaala kana sabiskiraayib hin taasisin sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Viidiyoon kun namoota baay'eetiin akka ilaalamuuf laayik taasisuu hin dagatinaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheer taasisuun qaqqabsiisaa isiniin jenna. Namoonni gama onlaayiniitiin nu biraa barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waasaappii fi teelegiraamiitiin nu bilbiluu dandeessu. Kallattii maanii barnoota keenya har'aa kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana egaa bakka kanatti qubee dachaatu galtee jirti. Asittis qubee dachaa, asittis qubee dachaa, qubee dachaa, qubee dachaa, qubee dachaa. Warreen kanatu galee jira jechuudha. Kanaafi jara kanaa akkamittiin jecha ittiin ijaarra yookiin immoo jecha barreeffamee jiru tokko akkamittiin ittiin dubbisna kan jedhudha. Isa kana waliin ilaalla har'a haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Jecha, jecha, dhabe, dhabe, shira, shira, jedhe, jedhe, dhuma, dhuma, fucha, fucha, naacha, naacha, raacha, raacha, shoora, shoora, kophee, kophee, shaashii, shaashii, fedhii, fedhii, baachuu, baachuu, dhiphuu, dhiphuu, nyaata, nyaata, keenya, keenya, nyaachuu, nyaachuu, beenya, beenya, rumicha, rumicha, sanyii, sanyii, dhaaba, dhaaba, hidhii, hidhii, dachaa, dachaa, dhara, dhara, dhalaa, dhalaa, fedha, fedha, nyaate, nyaate, gocha, gocha, shayii, shayii, ashaboo, ashaboo, dhaala, dhaala, guchii, guchii, shumaa, shumaa, dhugaa, dhugaa, dhara, dhara, gochima, gochima, nyaala, nyaala, ichima, ichima, garaacha, garaacha, dheedhii, dheedhii, dhagaa, dhagaa, dhugi, dhugi. Galatoomaa.